jira. Hunduma keessanuu nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Awwaala nabiyyi keenya irra salawaata buusuun dagatinaa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbiin barakaa isiniif haa godhu. Bakkuma jirtanii salawaata buusuun dagatinaa isiniin jedha. Har'allee viidiyoo takka isinii qaba. Viidiyoon kiyyas maalii hojjettan nyaata mi'aawaa, nyaata bareedaa ka hedduu nama hawwatu, ka hedduu namatti tolu isiniif qaba. Nyaanni kun nyaata aadaa biyya Arabaati jechuudha. Hedduu jaallatanii namni keenyas namni hedduu jaallatu hin jira. Anuyyuu nan jaalladha. Kanaaf nyaata kana akkamitti akka dalannu nyaata bareedaa ka kudaara qabu, ka foon qabu kana dalannee isinitti dalageetiin isinitti agarsiisa. Warri gammaatis sabiskiraayib laayik naa gootanii na faana dhaabbataa jirtan akkasuma koomentiidhaan na jajjabeessaa jirtan hedduu naa galatoomaa isin jaalladha. Buleeyyantii isiniin jedha. Egaa kan nyaata kana dalaguudhaaf maal akka nu barbaachisu gara meeshaa isaatii waliin dabarraa turtiin keessa na faana haa ta'u. Nyaata kana dalaguudhaaf wanni nu barbaachisu daakuudha jechuudha. Daakuun garbuudha. Garbuunis ni ta'a. Qamadiin illee ni taati jechuudha. Wanni nu daangessu hin jiru. Garuu irra caalaa garbuutu irra tola jechuudha. Kan ammoo garbuudha illee dhibbaan dhibbatti namanuu akka qamadii diimtuuti wanti waan garbuu ija kiyyaan hin arginiif biyya namaatti jechuudha. Daakuun ni magaalataa garuu haala kanaan daakuu kana soogiddaa fi bishaan qofaan miicixxanii sa'aatii 2 lafa tursiiftanii jechuudha. Egaa kaasitti immoo kudaara keessan karattaftanii qopheessitanii jirtanii wanti nu barbaachisu akkasuma qimaqimamiin daakamaa fi kan hin daakaminis nu barbaachisa. Kunoo kaarotii haala kanaan adda babaasee qopheessee jira. Dinnichaallee xixiqqeessitanii addan baastanii yoo xixiqqeessitan isin jalaa bulluqa. Akkasuma kuusaallee qixxeetti addaan gadi baaftanii kaatanii deebitanii dalga gadi baastanii timaatima daakamaadha, shunkurtii karattafamaa akkasuma qimaqimamii kamuuna, kuzbaraa akkasuma filfil aswad jechuudha. Qunda barbaree isa jedhamu sanii irdii kanneen nu barbaachisa jechuudha. Qimamiin jiraanis leemuunaa fi warra gatgaara leemuuna gurraatti jechuudha. Leemuun aswad isa jedhamu sanii akkasuma maajuun xamaatiin foon kanneen nu barbaachisa jechuudha. Haala kanaan fiddanii distii ibiddarra keettanii eega distii ibiddarra keettanii zayitiitti dabaltanii jechuudha. Zayitii ta'ee zibdaa ta'ee waan isin barbaachisudha jechuudha. Wanta isinitti toluun qollaachuu dandeettanii jechuudha. Haala kanaan eega shunkurtiitti naqxanii daqiiqaa muraasaaf waliin dhodhooftanii jechuudha. Akkasuma illee deddeebitaniituma haga shunkurtiin kun bifa jijjiirate shunkurtiin kun isiniin laafuuf irra deddeebitaniituma akkasiin jalaan gubannetti waliin dhooftan jechuudha. Amma kunoo bifa jijjiiratee jira. Eeginni bifa jijjiiratee foon sanitti dabaltanii jechuudha. Foon biyya kanaa moora baay'ataa ni addaata. Baay'ee akkasii akka foon biyya keenyaa san diimaa miti. Haala kanaan foon illee akka inni bifa jijjiiratuuf ittuma gaggaragalchitanii jechuudha. Qimamii isaa hin daakamiin sanitti naqxanii jechuudha. Warra gatgaarii fi leemuun itti dabaltan jechuudha. Haaluma kanaan waliin gaggaragalchitanii jechuudha akka foon bifa jijjiiratuuf. Kun amma haala kanaan foon bifa jijjiiratee jira. Eega kanaaf fiddanii timaatima daakamaa sanitti naqxanii jechuudha. Eega timaatima daakamaatti naqxanis harka keessan irraa fudhattanii jechuudha. Walumaan akka walii isinii ga'utti deddeebitaniituma gaggaragalchitanii jechuudha. Jidduu keessatti itti qadaaddanii dhiiftanii egaa kaahunoo bifa kanaan takattakee jira. Maajuun timaatima itti dabaltanii jechuudha. Salsaa qimamii garagaraa kan qophaa'e sanitti dabaltanii jechuudha. Qimamiin sunis kuzbaraa fi akkasuma kamuuna
irdiidha jechuudha. Maajiinis yoo jiraate itti dabaluu ni dandeessanii, amma maajiin bira hin jiru. Haala kanaan bishaan itti dabaltanii jechuudha. Egaa egaa bishaan itti dabaltanii itti qadaaddanii akka foon kun isiniif bilchaatu dhiiftanii jechuudha. Kunoo umarraa buqqiseetiin jira, hedduu takattakee bilchaachuu jira jechuudha. Foonii yoo foon kun xiqqoo bilchaatee jedhee dhibbaan dhibbatti inni bilchaatini kaarotii itti dabaltanii jechuudha. Kaarotii keessan ka adda babaastan san itti dabaltan jechuudha. Kudaara hundaa sadarkaadhaan itti naqxan jechuudha. Wanni yeroo takka isin itti naqxan hin jiru. Yeroo tokko itti naqxan kun bilchaatee kun odoon bilchaatiin hafa. Kana fakkaata kunoo eega inni bifa kanaan takattakee amma immoo kuusaa itti naqxanii jechuudha. Egaa kuusaa keessanis sadarkaa lammaffaa irratti kuusaa itti naqxanii jechuudha. Kan duraa kaarotii waan ta'eef. Kana fakkaataa obboleeyyantii bifa kanaan waliin gaattanii maashaallah kunoo kana fakkaataa amma kaarotii illee bilchaatee jira. Yaani amma immoo dinnichaatti naqxanii jechuudha. Dinnichaa kana wanti dhumarra isin barbaachiseef akka dinnichaan kun isin jalaa hin caccabnee fi yeroo dinnichaa kana adda baastanis dinnichaa walakkaa isaatitti gadi baasaa yoo barbaaddan, yoo inni xixiqqaa ta'e akkasuma lama qofa godhaa dhiisaa, yookaan ammoo bakka afuris godhuu hin dandeettanii jechuudha. Kunoo kana fakkaataa dinnichaan kennallee as keessa jira jechuudha. Amma kudaara hundaa sadarkaadhaan itti galchee jira. Soogiddaa jechuudha. Dhumarratti soogidda yoo wala foon wajjin itti naqxanii isinii bilchaatu jechuudha. Fooni dhumarratti egaa kuduraan keessan bilchaate soogidda itti gootanii akkasuma qullubbii adii itti gootanii jechuudha. Kun qullubbii adiis dhumarratti godhee qullubbiin adiin akkuma dura nyaata hedduu keessatti isinii dubbadhu dhumarra yoo nyaata gootan fayyaadhaafis nyaata keessas mi'aa hedduu dabalti jechuudha. Kunoo kana fakkaataa haala kanaa hundayyuu qopheesseetiin jira. Amma xumuree jira jechuudha. Gara lixii micinneessanii deebina. Egaa kan lixii micinneessanii haala kanaan kukkunnee marraa jechuudha. Ganaa keenya keessatti walitti marra. Lixii sana immoo odoo kudaaratti hin jammariin osoo meeshaa nyaataa qopheeffachuuf hin ka'in dursitanii lixii san hojjettanii lafa keettanii haga isin kudaara keessan qopheeffattaniif lixii irraa haa isinii fudhataa jechuudha. Kunoo kana fakkaataa bifa kanaan maree isinis akkana martanii haala kanaan fidee diriirsee jira. Hedduu haphiftanii hedduu diriirsitanii jechuudha. Yoo isinitti fudhachuu baate haala waraabbii waan ofii waraabuuf jechuudha. Kunoo kana fakkaataa baay'ee haphataa haala kanaan hedduu haphisuudha qabdanii. Kunooti maashaallah diriirsee fixee jira. Haala kanaanii jidduu isaa yeroo diriirsitan daakuu firfirsaa haala saniin diriirsaa jechuudha. Asittis yoo walirratti guurtan jidduu isaa daakuu firfirsaa. Kunoo haala kanaan hedduu diriirsee jira. Argitanii jirtan jedhee yaada. Egaa kaama eega diriirsinee fidhee fudhanneetiin gara
wanta hunda qopheeffannee sun inni jechuun bilchaataa jiraachuu takkaatti deemna. Fuunee isiin keessatti galchinaa jechuudha. Maraqa sanitti galchinaa jechuudha. Isa diriirsine sanii. Egaa ka awwalaa gadi bilchaatee akka waan danfuu ta'ee maraqni sun itti danfee booda ka lammataa itti daballaa jechuudha. Yoo yeroo awwalaa san walumarra itti guurre waliin nu jalaa rakkataa jechuudha. Baay'ee tolee nuuf hin ba'u jechuudha. Wal qabatee waliif fayyaa jechuudha. Kanaafuu isa awwalaatti gootanii bishaan jidduu isaa naqaa, maraqa kana jidduu isaa naqaa. Yeroo sun akka waan bilchaatu ta'ee dhibbaan dhibbatti sodoon bilchaanne yeroo inni sun turu walitti jedhee fiddaniiti kan duubaa kun akkanatti ka duubaa fiddanii itti xoortanii jechuudha. Kana fakkaataa kun amma bishaan kanaas itti fixee jira. Lixii qopheeffadhe san hundaayyuu itti fixeetanii jira jechuudha. Itti qadaaddanii akka bilchaatu gootanii jechuudha. Yoo bishaan isin barbaachise sadarkaadhaan itti dabaltanii jechuudha. Egaa ka obboleeyyan tiyyaa viidiyoon bakka kanatti ka silaa erga bilchaatee odoo nyaataaf hin qopheessini ka isinitti agarsiisu zaratuu namuddeeti inni jidduu sanitti isinitti hin agarsiifne. Kana fakkaataa kun yeroo bilchaatee qawaamni isaa akkana jira jechuudha. Haaluma kanaan akka dalagattan abdii isinirraa qaba. Yoo hanqinni jiraate koomentii jalannaa barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.